Kawan Ashama harka fuuni ilmaan Oromoo kabajamtoota jaallatamtoota akkasumas immoo hordoftoota Hawwii Entertainment nageenyi keenya badhaadha jirra jirtu nagaa kooti galata rabbi akkuma siin beektanii FB'n ko Hawwii Sanyii Jawaar Mohammed dajala gubatee jira እና አመት FB hin qabu page fayyadamaa jira page ba FB baay'een immoo ana fakkaate ijoollee baay'een balatanii jiru garuu ana miti ani page duwwaan fayyadamaa jechuudha kanaaf iyyuu akkam fogoran ijoollee baay'een kara keessa FB baay'ee qabda ምናምን jechaa jirtu ani FB hin qabu sinii galame kanaaf iyyuu ala yeroo raawwa dubbachuu barbaada amma ijoolleen baay'eetutti sirboo dhaggeeffadhi sanaan guddisitti deebi'a Mechim chungona koya shunge mechim chungona koya shunge mechim chungona koya shunge mechim chungona koya shunge mechim chungona malatija kande kandala uliga ba khatelote lamatija latte kandala namagara kateji dukukurun waye fotina jahar bakabe latunyate Johnny Loki, Johnny, I'm so mama,
Koyashunge, Mechimchingona. Ya gogawa harabisani jalalloki tiwaya yantalama gobala ratisani mechimchingona okay tumure jira sirba baye jaladudha ashama harka fuun ilmaan oromoo nageenyi keenya badhaadha akkuma sitti miidhu jalqabarratti ani FB hin qabu ijoollee baay'ee na gaafattu FB hin qabu page kiyya kanadha Hawi Entertainment page kan jedhu jechuudha FB ko duraanii wala nan beekni Hawi Sanyi Jawaar Muhammad ture yaa na jala gubatee jira agari sadeeffadhutti ani FB hin qabu sinii galee kanaaf ijoollee baay'ee maqaa kiyyaanii banee jiru garuu ana miti sinii galee sitti barbaadara deebi'e FB kun ni deeffadha Hawi Sanyi Jawaar Muhammad agasitti immoo kanaan hordoftu jechuudha arra ala yeroo irraa waala basitti mudufee tokko waa'ee dhimma ijoollee yookiin waan haasamaa jiru kana kaleessa arra tokkummaa waa'ee Jawaar Muhammad waan haasamaa jiru osoo ayyuun keessan beekaan keessan hidhamtoonni osoo mana siyaasaa osoo mana hidhaatti rakkatanii isinarraa ajandaa godhatanii warra kolkollee waanuma kiiloo hin kaasne waanuma guyyaa tokko oromoodhaaf waan dhugaa hin dubbanne warra asmasaayii warra fakkeessitoota jettanii inni kan rakkoo YouTube'if jecha sinigalee rakkoo YouTube'if jecha YouTube'i isaa ittiin guddifachuuf jecha wanta fakkotaa hojjetaa jirtu kun nurraa hin barbaachisu abbaan dhukkubsate rabbiin hamaaru sinigalee rabbiin hamaaru garuu ajaja waaman taane fiddanii kana godhaa sana godhaa jarreen kun akkasi kunis jamree jechuudha waa hubachuu qabdan ijoolleen kaleessa dhiingadda akkasitti haasaan kuni nama guyyaa tokko oromoodhaaf waan dhugaa dubbatee hin beekne osoo ayyuun kee beekaan kee Jawaar Muhammad osoo mana hidhaa jiru afaan maaliitu saatii kana ajandaa biraas hin fichisiisa ijoollee oromoo keessaaf warri kadheen gadda duraan sabboontoota beekota turtanii arra waan kolkollee dhagaddeeftanii waan kiiloo hin kaasne osoo ammana waa'ee qabsoo waa'ee qeerroo waa'ee qaree dubbattanii hedduu bareedaa ture isinitti himaa bareechee biyya kamiyyuu qeequu hin barbaadu jimma keessa goota hedduu jira sababii nama tokko nama lamaa jettanii jimma guutummaatti ijoolleen jimma akkasii ijoolleen jimma akka sana no sun akka jirutti haa ta'u garuu waa hubachuu qabdan ijoolleen jimmaas ta'e biyya biraas ta'e iddoo kamis ta'e ajandaan kamtuyyuu ummata oromoof qeerroof qareedhaa ajandaa ta'uu hin qabu isin jedhamii osoo goonni kee hidhamee jiru osoo Jawaar Muhammad oromoof jedhee mana hidhaa jiru osoo Baqqalaa Garbaa Hamzaa Birruu mana hidhaa jiru isin waanuma kolkollee karaa dubbattu waanuma kiiloo hin kaasnerra Abduu Hussein ni jaalladha ni kabaja Abduu Hussein dhugaa dubbachuu isaatiin nan jaalladha nan kabaja dhukkubsate rabbiin hamaaru warra isa yookiin isa rabsuudhaaf jedhanii ajandaa fidifanii isin immoo YouTube'itti caantanii warreen kun akkasii mucaan akkasii jira mucaan birrii barbaada birrii keessatti kennin mucaa sin rabsin irraa bu'aa sinii gadamii Abduu Hussein irraa gadi bu'aa birrii keessatti kennin yoo ifama jechuun immoo ilma namaarraa osoo hin taane rabbitiyyuu jaallata dhiifama sinii gadamii ifama jechuun ummata oromoo yookiin namarraa osoo hin taane rabbitti sirraa jaallata gaafa dhiifama gootu jechuudha yoo sitti hin tolle dhiisi hin godhin dhiifama sinii jedhami kanaafiyyuu baay'een keessanii dogoggorina osoo gootii kee hidhamee mana hidhaa jiru osoo ayyuun kee mana hidhaa jiru waanuma kolkoleerraa hin dubbatina waanuma hin taane ajandaan godhatina kun ajandaa ta'uu hin qabu ummata oromootiif namni guyyaa tokko waa'ee oromoo gadi ba'ee waan dhugaa hin dubbanne namni yookiin qabsaa yookiin beekaa tokko hin taane Harasati Facebook irra waa'ee kana akkamitti dubbattu mirti hima sa'aatii 24 inni kan rakkoo YouTube qaba inni kan rakkoo biraa qaba isin garuu warri kaleessa ani sabbonaadha ani beekaadha wayyo Jawaar Muhammad wayyo Hacaaluu Hundeessaa warri jettan har'a Hacaaluu Hundeessaa dagattanii osoo dhugaa Hacaaluu Hundeessaa utoo barbaachuu dandeenyu osoo haga fedhe baasii fedhe osoo gochuudhaaf deemnu arra akkamitti ajandaa biraachas fiddanii Abduu Hussein akkas ta'ee jira Mubaarak akkas jedhee ijoolleen jimmaa akkas jettee qeerroon dhugaa oromoon dhugaa
jimma keessa hedduu jira sinii galee kolkolleen kun jimmaa bakka hin buutu sirriitti nama bareeche jimma yoo fudhatan biyya yaayyaa bashir yaayyaa jechuun nama uummata oromootiif sa'aatii 24 halkanii guyyaa daqiiqaa tokko osoo hin boqotiin hojjetaa jirudha sinii galanii sirriitti nama bareeche kanaafiyyuu maqaa nama tokkoof nama lamaaf nama sadiif jecha jimma guutuu hin waamina jimma keessa kana biyyi deeggaru jimma bakka hin bu'u jimma keessa kana jawaari arrabsu jimma bakka hin bu'u namni jawaari arrabsu jimma duwwaa miti ijoollee hedduu jira namni oromoo qeequ nama hedduu jira namni oromoo qeequ namni jawaar qeequ namni sun nama oromoodha osoo jawaar Muhammad hin jirre osoo jawaar Muhammad hin jirre atarra gadi baatee oromummaa kee himattu atarra gadi baatee alaabaa kee mul'istu haga tokko jechuudha haga tokko isarraa alaabaa kan qasti qabannee deemnu kana dur anumarraa kaasee alaabaa gabroonfataa uffattee deemta sitti ilmaa bareechee dhiiroo alaabaa gabroonfataa bahattee deemta inni Itoophiyaa hin jechaa turte of alarraa kaasee erga Jawaar Muhammad dhufee erga Jawaar Muhammad uummata Oromoof cabee kee gugguufachuu jammare erga Hacaaluu Hundeessaa dhugaa uummata Oromoo bakkeetti baasee aan Oromoo jechuu jammartanii sitti ilmaa bareechee dur garuu osoo Jawaar Muhammad hin jirre guyyaa tokko namni tokkoon kiyyaan daandish sitti ilmaa bareechee alaabaa gabroonfataa yookiin alaabaa naafxanyaa baatattee deemta sigale an Itoophiyaa jetta yoo fudhanne baay'een keessan FB keessan profaayilii jira yoo ilaaltani eessa biyyi keessan Itoophiyaawin jettanii jirtu jechuu barreeffattanii sinii galee erga Jawaar Muhammad beekaan keessan ayyuun keessan isiniif qabsaa'e uummata Oromootiif Jawaar Muhammad FB irratti qabsaa'e yeroo baratu kaasee haga barumsa isaa arsiirraa kaasee yoo soo baratu haga biyya bira carraa argate biyya bira biyya alaa ba'e haga baratu waan uummata Oromoof qabsaa ture isinarra Facebook itti gadi baatanii Facebook irra Oromoo indiina Oromoo እንደዛ ነው አረብ ወደዛ ኮልኮሌ ቢማራ Jawaar Muhammad maqaa isaa dhawuun duratti Jawaar Muhammad qeequudhaan duratti Jawaar Muhammad nama akkamii ture Jawaar eenyu bara kam qabsaa'e maal hojjetaa ture jedhi malee Jawaar kolkollee afaan wasaka ageetiin waamu sitti maa bareechee dhageessanii Jawaar Muhammad qeequudhaan duratti Jawaar Muhammad arrabsuudhaan duratti majammara afaan ki qulqulleessi miicadha sitti maa bareechee dhiiroo Jawaar Muhammad jechuuni wasaka akka keetii Facebook irra guyyaa tokko asmasaayi achi fakkaate as fakkaatu miti isin arra keessatti wal loltaanu ijoollee bor yookiin biltiginaatti deebitu yookiin nufti Oromoo deeggartu jarreen kun bishaan gabatee irraati sinii galami asis fakkaatu achis fakkaatu bishaan gabatee irraa jechuudha sinii galami Jawaar Muhammad kutataa bar Jawaar Muhammad Oromoo faristi jedhee gaafannee achi keessaa ba'ee dhufee Oromoo jammaree Jawaar Muhammad alaabaa uummata Oromoo isin arra alaabaa Tigraay yookiin mootummaa Tigraay isinii baxxalte alaabaan intinaa suni alaabaa suni dhiigaan hin dhufne alaabaan mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo deemu of dura kaa'ee taa'u suni alaabaa sana kan maxxanse Tigraay yookiin Tibbellefiidha sinii galee Tibbellefii maxxanse alaabaa sana alaabaan Oromoo kan jedhame alaabaan dhiigaan dhufe kan jedhame alaabaa ammaa kana sitti namame mareechee diimaa magariisa alaabaa kana malee alaabaan kaleessa dheengadda Tibbellefii maxxansitee uummata Oromoo hagaarraa itti biyyee achisaa jirtu sana arale Shimallis Baqqalaa of fuuldura kaa'ate alaabaa Oromoo kana jechaa jira alaabaa sana kan maxxanse Tibbellefiidha sinii galee alaabaa nuti dhiiga ilmaan Oromootti gabbarre alaabaa nuti uummata Oromoo meeqa itti dhabne alaabaa ammaa kana samma alaabaa baawoti alaabaa maaliiti alaabaa shanii jedhan kana malee nuti kan Oromoo ta'utti beena alaabaa kana sinii galami alaabaa kanatti beena kan Oromoo ta'u malee kaleessa dheengadda gadi baastanii afaan isaan bantanii alaabaan uummata Oromoo kana warra jettan alaabaa sun dhiigaan dhufne alaabaa sun dhiig namatti dhangalaane lafeen namatti hin cabne kan lafeen namatti cabe kan lubbuu namatti darbe kan akka eebbisaa addunyaa kan akka Usmaayyoo Muusaa goota hedduu jira sinii galamii kan akka Laggasaa Waagii jireen akkasii kana alaabaan jiratti dhabne kana alaabaa ammaa kana malee alaabaa Tibbellefii maxxansitti jarri of fuuldura kaanii alaabaan Oromoo jedhan kana inni alaabaa Oromoo miti isinitti nima bareechee osoo beeknu callisni sa'aatii kana sa'aatiin gurra dubbatan dinneeti malee sa'aatiin kuni sa'aatii uummata warra hidhamee mana hidhaa jiru kana Obbo Baqqalaa Garbaa Jawaar Muhammad Amzaa Boorana Shamsiddin Xaa warreen mana hidhaa jiran kana hedduu jaraa jira jarreen kana wajjin nuti jarreen kana firii jaraa barbaadaa jirra dhugaa Haacaaluu isa barbaadaa jirra malee nuti waan sobaa waan akkasachi fiiqnee argina haasaatiin jiru sinii galami bara meeqa kaleessa dhingada Shimallis gadi bee maal jedhama alaabaan uummata Oromoo akkamitti iyyuu dhaqee alaabaa gabroonfataa alaabaa Tigraay wajjin dhaqee walitti ediitii ta'a jedhe nuti bilxiginnaarra Abiyyi Ahmedirra Tibbellefii nu wayya sinitti nima bareechee Tibbellefii nu wayya nuti beeka bareechee sinii galami kanaaf iyyuu yaan daandaachu si tokkoon keessa sinitti nima bareechee warri Jawaar Muhammadin beekne Jawaar Muhammad barachuudhaaf
gana lammii dhalachuu si barbaachisa sinii galami Jawahar Mohammed kolkollee akeeti miti eenyu yuute namumti Jawahar Mohammed qixxaatu hin jiru nama akka Jawahar Mohammed hin jiru Oromoodhaaf waan guddaa hojjeteera Oromoo kabaja qaba kolkolleen kan guyyaa tokko maalummaa isheen beekne kan guyyaa tokko fuula si ilaalti of ilaalti hin beekne mastaawutiidhaan gadi baatee Jawahar Mohammed tafamuudhaaf jammata abbaa feete keeki abbaa feete arrabsi abbaa feete mataan dhaabi abbaa feete mataan galagalchi Jawahar Mohammed irraa gadi bu'aa sinii galami nuti saatii kana asaan keenya yookiin nuti wanti ni barbaannu waa biraamiti tokko firii warra hidhamee jiru lammee dhugaa caaluun deessa osoo kana galmaan hin gayne nuti amma ajandaa biraa qabachuu hin barbaannu warri ajandaa biraa fiddanii abaluu akkas ta'ee jira laayivii waraabdanii kun sanatti jira yuutuubitti caantanii kun kanatti jira nuti nunga shaayidoon keera nuti kan barbaannu firii Jawahar Mohammed firii Baqqalaa Garbaa firii Hamzaa Boorana warreen mana dhaa jiran hunda jara guutummaatti dhugaa hacaaluun deessa sana booda walitti deebina sinii galanii sana booda walitti deebina waa'ee alaabaa uummata Oromoo keessaafuu waa'ee alaabaa uummata Oromoo amma hin dubbannu amma isaa kana saatiin qabu sinii galamii kolkollee mara waa'ee uummata Oromoo beektan maalummaa uummata Oromoo beektan warra du'e warra qabsaa'e warra itti lafee dhangalaase lafee cabse warra itti dhiiga dhangalaase jarreen kana hin beektan isin beechine bareechine guyyaa tokko garuu saatiin kun ajandaan keenya waan akkasii miti amma ummanni Oromoo cabee jira ummanni Oromoo kufee jira ummanni Oromoo dadhabee jira saatii kana maaltu ajandaa biraa fichisiisee silaa hafsiisame natti himaa ilmaan Oromoo Abang fedhe wan barbaade haasa'u isin gana ediitii gootanii screenshootii mantaqeebsee wal maalii gootanii Facebook irra osoo mana Facebook irratti Free Jawahar Mohammed jettee osoo barreessite waan baay'ee fudhatama qabudha ilmaan Oromoo hin gowwomina waan hin taanetti xilliq hin jedhina waan fokkataatti kun waan bareedaa miti isinitti himaan bareechee Jawahar Mohammed osoo hin jiraanne Jawahar Mohammed osoo mutaroof hin qabsoofne እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ነሚ ተቆራ ገድቤ አን ኦሮሞ ዳጄ ሚቲቲ አፋኑ ኦሮሞ እንድበቱ ኢማኑኝ ናአመና ዲሮ እስልትኒ ማባሬቼ ናአመና ኤርገ ጀዋር ማህመድ ሞተር ሙፍት ቁማ ሰራ ቀብሳይ ሀገ በረቴ ሀገ ፊት ሀገ ማልጅ እንኳን ኤርገ ሞተር ሙፍት ጻቤ ከኤ ቀብሳይዩ አረገዲ ባቴ አን ኦሮሞ ዳጄቴ ኦሮሞማ ከ ጉርጉርቴ ብልጥግና ብረዴምቴ አርስ ደቢቱ ሞተር ሞረፍታ Entu Oromoo si barsiise, entu Afaan Oromoo si barsiise, entu akka Oromoo dubbattu si godhe Jawahar Mohammed. Jawahar Mohammed ummata Oromoo biliyoona 50 bara galata guddaa qaba. Ati kolkollee isinirra nyaatte boru waan himtu hin beekne waa Jawahar Mohammed dubbachuudhaan duratti ofii keetii walaarra nyaatte boru haasa'uu bari. Sitti nima bareechee qoshaasha. Maqaa keessan waamuu hin barbaachisu of na kaabbadina. Natu gassi deebisa of na kaabbadin iyyaan daandish. Si galamii. kolkolleen Facebook irra baatee maqaa Jawahar Mohammed dha'uu jechuun በጣም ሼም ነው እውነት ለመናገር ሼም ይደማለስ ይጀምር ማል አቲ መቃ Jawahar Mohammed ዋሙ ሚቲ ቁቤጃ Jawahar Mohammed ጅቹዩ ሼም ሲኒ ገለሚ ኑቲ ነማ ሄዱት ደምኒ ዋያላ ባሙ ተሮሞቲቭ ኑቲ ቀብሳው ተሮሞ ሄዱት ደምኒ ኢስነረ ገዲ ባተኒ አከፊተን ወቹ ጀቻ ገዲ ባተኒ ዋን ከበርባና ሶ ይገልተኒ ጅርተ አረ ሼም ይዳ በእውነት Jawahar Mohammed walummaa isaa yoo baruu barbaade dagaagame sirrittima maalummaa Jawahar Mohammed beekuun barbaade yoo jette lammii dhalachuus barbaachisa si galee irra deebi'ee sirrittima nuti ummanni Oromoo qeerroof qaree Oromoo akka walii galaatti kan Jawahar faana jirru bilchiqinnaarra Abiy Ahmed irra tibbellefiin wayya wala xalaata keenyaa jechuudha si galee nuti sirna malee namatti dhimma hin qabnu sirna sana yeroo barbaannu si galee wanta bada waan nu godhaniif warrika arwaanyatti bor imuu indandeenye siyaasa imbeetu afaan keeti ziipichu fi tiger dhiiro maal taatani waay siyaasa imbeetan ormo malakate imbeetan sina dubiste imbeetu si galami sina dubiste imbeet mush yaani waanuma hacaaluun du'eef boomiti maaliif du'e maal gochaa ture eenyuudhaaf du'e jettee dura qorattee beektaa kolkollee mara Facebook irra gadi baatee arra Facebook wal qixxeessee jira arra Facebookin wal qixxeessee jira social media gadi baatee akka barbaade afaan kee batta Facebook irra wal qixxeessee jira ya ofii keetii yeroo